Hey guys, hordoftoota kiyya kabajamtoota qaqqaalii har'a dawaa uumamaa haa ajaa'ibaatiin isinii qabadee dhufe. Dhukkubbii jilbaatii, dhukkubbii humnaatii, bikkuma qaama keetiraa nama dhukkubdu hundaaf dawaa jechuudha. Suni maali dawaan uumamaa? Takkaffaa qullubbii firii 8 solloysitee cafayxee qaruuraa cuqqaallaa qabdu bareedduu isii keessan nayxa. Firii 8 cafayxee san jechuudha. Achi booda zayita zayituunaa kubbaayyaa tokko guutuu fuuteeti qaruuraa qullubbii keessan nayxeeta cuqqaallaa qabdu san nayxa. Eega waliin nayxee booda cuqqaallattee torbaan tokko keessa. Torbaan tokko eegee keessee booda immoo ganama subii garaa duwwatti gaafa inni torbaan ga'ee maankaa xiqqishaa shukkaraa san garaa duwwatti irraa fudhatte jechuudha ganama 3. Waa'ummaa dhukkubbii qaamaa jaamu hundaa'u qax dawaa ajaa'ibaa wallahi.